Dhiira tokko bultiif ta'a jennee kan nuti yaadnu amala akkasii qaba. Viidiyoo kana sheer kompiiliingii gochuu hin dagatina. Egaa dhiirri tokko bultiidhaaf ta'a jennee nuti yaaduu kan dandeenyu dhiira dubartii bifa irratti hundaa'e qabeenya irratti hundaa'e ilaalu osoo hin taane dhiira dubartii safuu beektu, aadaa beektu, eenyummaa ishii beektu, kaayyoo ishii beektu, dubartii jabduu taate ilaalu kan bifaa fi qabeenya irraatii adda ta'e. Kan bifaa fi qabeenya irraatii adda ta'e. Nama safuu beeku, nama aadaa beeku, nama maatii isaa beeku, nama jireenya isaa beeku, nama madaalu dandeessu. Nama dandeessu kan taate namni madaalu dhiirri akkasii dhiira bultiif ta'u, dhiira jireenya keetiif ta'udha. Dhiirri bifa kee ilaalee gara kee dhufe jireenya keetiif siif hin ta'uuni. Dhiira bifa irratti xiyyeeffatu osoo hin taane, qabeenya irratti xiyyeeffatu osoo hin taane, amala ishii irratti xiyyeeffannaa godhee gara dubartii tokkoo dhaqu. Dhiirri akkasii
dhugaadhaan jireenyaaf hin ta'a. Inni lammaffaa dhiira yeroo hundumaa shamarra irratti xiyyeeffatu osoo hin taane dhiira jiruu isaa irratti xiyyeeffatu. Dhiirri jiruu isaa irratti xiyyeeffatu gaa'ilaaf ni ta'a. Bultii dhaabuuf ni ta'a. Malee dhiirri haadha dubartii tokko argeef faana deemaa oola yoo ta'e, borummoo dubartii ishii caaltu argeef faana deemaa oola yoo ta'e, akkasuma guyyaatti dubartii 10 dhufeef dubartii 10 irraa lakkoofsa bilbilaa fuudha yoo ta'e, kana biratti isin argama yoo ta'e, sun biratti isin argama yoo ta'e, ishiin kun hiriyyaadha yoo jedha ta'e, ishiin kun immoo wanniidha yoo jedha, goddanyaadha yoo jedha ta'e, dhiirri akkasii bultiidhaaf hin ta'u. Dhiira akkamiitu bultiidhaaf ta'a? Dhiira waa'ee shamarranii irraa xiyyeeffannoo isaa kaasee jiruu isaa irratti xiyyeeffatu. Dhiira kaayyoo isaa beeku. Dhiira eenyummaa isaatiif gajju. Dhiirri amala kana qabu dhiira bultiidhaaf ta'udha. Dhiira jireenya isaa boruutiif siif abbaa daa'ima gaarii ta'e siif mul'atu. Siif immoo abbaa manaa gaarii ta'e, dhala keetiif abbaa gaarii ta'e dhiira mul'atudha. Dhiira kamii? Dhiirri amaloota kana qabu. Gin dhiirri haala irratti hundaa'ee, qabeenya irratti hundaa'ee maal jedhee dhufe faayidaadhaaf sitti dhufa. Yookiin fedhii isaa guyyaa tokko bahee deemu, yookaan immoo simiidee adeemu. Bafusum jireenya kee keessatti dhiirri faayidaa fi bifa kee irratti hundaa'ee dhufe jireenya boruu siif hin ta'u. Dhiirri akkasii jireenya kee keessa jira taanaan sirriitti jabeessii qabadhu.